Waaqeffannaan maali? Waaqeffannaan faarfachuudha. Waanuma horii kanneef, waanuma faarfannaa jala raganneef, sirbineef, waan garaagaraa gooneef jireenya waaqeffannaa qabna jechuu miti. Bitamuu jala of galchuu harkatti kannatuu jechuudha. Siyaasa jala dhokotee, aadaa jala dhokotee, saba jala dhokotee, teeknooloojii jala dhokotee waaqeffannaa baay'ee jira. Wantooti garaagaraa hundinuu waaqeffannaa of duubaa qaban. Barsiisoo baay'een waaqeffannaa dhugaarraa dhaloota fageesseera. Qulqullummaa waaqeffannaa baay'ee manceera. Ijoolleen keenya faarfannaaf sirba wal qixa jaallatti. Seexaanaatu isinitti taphachuu jira. Deebi'a. Wayyuu Holistic Media. Jirra jirtu akkam jirtan kabajamoo fi jaallatamoo obboloota keenya lafa garaagaraa jirtan nageenyi Waaqayyo abbaa keenya gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos akkasumas hafuura qulqulluu hafuura jireenya kan biraa bakka jirtanitti isiniif haa ta'u. Kun Wayyuu Holistic Media dha. Wayyuu Holistic Media miidiyaa dhimmoota barsiisa sagalee Waaqayyoo fi dhimmoota hawaasaa garaagaraa irratti hojjechuudhaaf yeroo dhiyoo keessatti hundaa'edha. Yeroo ammaan tanaa tamsaasii hundinuu kan darbu karaa YouTube Holistic Media ti waan ta'eef egaa kabajamoo fi jaallatamoo daawwattoota keenya dhaggeeffattoota keenyaas subscribe godhuudhaan keessumatti Wayyuu Holistic Media isa jedhu YouTube irra dhaqxanii subscribe godhuudhaan akkasumallee share godhuudhaan namoota biraan akka geessan afeerraa jaalalaaf kabajaa isiniif dhiyeessina. Qophii irraan tanaa keessa kan isin waliin turru ana hojjetaa Wangeelaa Abdusalaam Ruduwaaniif ogeessa kaameraadhaa obboleessa keenya Naa'ol Goobanaati. Nu waliin turtii gaarii. Wayyuu Holistic Media. Egaa akkuma beekamu yeroo darbee barsiisa sagalee Waaqayyoo walii wajjin waa'ee qulqullummaa irratti xiyyeeffatu jalqabuun keenya ni yaadatama. Kanaanis qulqullummaa wajjin wal qabsiisee hiiki qulqullummaa maal akka ta'e addaan bahu akkamitti akka Waaqayyoof addaan baanu akkasumas maalummaa qulqullummaa kan hundi keenya beekuu qabnu kaasuudhaan sadarkaawwan qulqullummaadhaa kaasnee ergasiinis jireenya sadarkaa qulqullummaa kana wajjin wal qabatuun gosooti qulqullummaa maal akka fakkaatan laalaa turre. Egasitti saansee kallattiiwwan qulqullummaatti ittiin guddannu erga kaasnee booda kallattii qulqullummaadhaa lama keessumaa gara Waaqayyootittis qulqullummaa jiru gara namoota gidduu jiraannuttis laallee eebba qulqullummaan of keessaa qabu arguudhaan dubbisuudhaan isarratti barannee addaan baanee jechaadha. Egaa har'a immoo qulqullummaa waaqeffannaadhaanii mata duree jedhutti darbina. Waaqeffannaa qullaa yookaan tan qulqullaan maal akka ta'e baranna. Guyyoota kanatti aananii jiran biraa keessatti immoo qulqullummaawwan garaagaraa biraa itti deebinaa jechaadha. Waaqeffannaa jechuun maal jechuudha jennee ilaaluu qabna. Qulqullummaa waaqeffannaatti deebi'uudhaaf. Waaqeffannaa jechuun bitamuu jala of galchuu harkatti kannatuu jechuudha. Kanaaf jecha afaan warra Ibruudhaa ibaadii yookaan tan bitamuu guutummaa jireenya ofii Waaqayyoof bichisiisu isa jedhu irratti jecha hundaa'e akka ta'e arginaa jechaadha. Waaqayyo gaafa uumamaa jalqabaatii kaasee hanga lammaffaa deebi'ee Kiristoos dhufee nu fudhatutti illee mootummaa bara baraa keessatti jireenyi jiraannu keessatti illee wanti ilmaan namaa uumeef akka isa waaqeffataniif yookaan tan akka isaaf bitamaniif guutummaa jireenya isaa isaaniif bichisiisanii akka jiraataniif akka ta'e kitaabni qulqulluun keenya ragaa hedduudhaan nu barsiisaa jechaadha. Kanaanis yeroo kufaatii ilmaan namaatti illee Abeelfaan Qaayilfaan aarsaa dhiyeessaniiru. Karaa biraa maal jechuudha? Waaqayyo waaqessuuf yaalaniiru jechaadha. Bitamuuf yaalaniiru jechuudha. Egaa kufaatii boodallee hanga Kiristoos dhufutti illee namoonni amantoonni dhugaadhaa Waaqayyo waaqessu dhugaatii wajjin wal qabsiisee jireenya isaanii qulqullummaa waaqeffannaa kana keessatti eeganii akka jiraatan gaafa raawwatee dhaqnu immoo Waaqayyo bara baraan jireenya Waaqayyoof bitamu keessa akka jiraannu arginaa jechaadha. Egaa guutummaa jireenya ofii Waaqayyoof bichisiisuu jechi jiru kuni kitaaba qulqulluu keenya keessatti karaa hedduudhaan keera. Waaqeffannaan yeroo baay'ee nu biratti akkuma faarfannaa jechuu, akkuma horii kannuu jechuu, akkuma waan tokkotti haala itti lakkaa'amutu jira. Waaqeffannaan isaan irra hin darba. Waaqeffannaan faarfannaa irra ni darba. Waaqeffannaan guutummaa jireenya namaa kan Waaqayyoof bitamee jechuudha. So faarfannaan maali? Aarsaa jireenya Waaqayyoof bitame keessaa fuudhamee dhihaatudha. Waldaa keessatti tajaajila garaagaraa kennuun waaqeffannaadha eeyyee garuu jireenya bitame keessaa fuudhamee kan dhiyaatu aarsaadha malee calma jedhee waanuma horii kanneef waanuma faarfannaa jala raganneef sirbineef waan garaagaraa gooneef jireenya waaqeffannaa qabna jechuu miti. Waaqeffannaan akkamitti ibsama kitaaba qulqulluu keessa jennee wantoota muraasa ilaaluu qabna. Akkaataa waaqeffannaan itti ibsamee taa'e. Wayyuu Holistic Media. Inni jalqaba guutummaa jireenya ofiitti Waaqayyoon ulfeessuu yookaan kabajuu isa jennuutu waaqeffannaa jedhamee kaa'e. Museen yommus Arooniin
inni kun isa waaqayyo ani warra anatti dhiyaatan gidduutti qulqullummaa koo nan argisiisa namoota hundumaa durattis ulfina nan argadha jedhee dubbateedha jedhe. Aaroon garuu caluma jedhee jira. Kanarraa ka arginu Museen Israa'elootatti dubbatee ilaa jireenya akkasii keessa waaqayyoof jiraadha akkasitti waaqayyoof bitamaa jedhee barsiisuusaa argina. Isa kana keessatti warra anatti dhiyaatuuniin ulfina argadha waaqayyo jedhee jira. So kanaafi waaqeffannaa maal hojjenne jireenya ofii guutuudhaan waaqa ulfeessuu kabajuu jechuudha. Akka inni itti ibsamu. Kanaafi keessumaa Leewwota boqonnaa 22 lakkoofsa 31 kaasee gulaallu ani waaqayyoodha isin akkasitti abboomii koo eegaa godhaas ani waaqayyo isa isin qulqulleessuudha. Namoota Israa'el gidduutti qulqulluu ta'ee nan ilaalama. Isinis maqaa koo isa qulqulluu hin xureessinaa. Ani waaqayyoodha. Ani isa waaqayyo keessan ta'uudhaaf biyya Gibxiidha isin baaseedha jedhe. Kanarraa kan arginu Gibxii gaafa baasu akkaniif isaaf bitaman akka isaaf jiraatan fedha isaa keessa akka jiraataniif isa baasan isa waaqeffannaa. Dhaqanii isa aarsaa dhiyeessuu jalqaban miti. Inni waan biraati. Dura jireenya waaqayyoof aarsaa godhame waaqayyoof addaan baafame qabaachuu jireenya waaqayyoon ulfeessu qabaachuutu tajaajiloota kan dursa aarsaa dhiyeessuu faarfannaa dhiyeessuu dursa. Kanaaf kitaaba qulqulluun keenya ergaa gara warra Room boqonnaa 12 lakkoofsa 1 irratti maal jedha ammas yaa obboloota koo araara waaqayyoof jedhaati namummaa keessan qulqullaadhaa fi waaqayyo duratti akka ta'utti aarsaa jiraatu gootanii akka dhiyeessitan isin nan gorsaa akkasittis hafuuraan waaqayyoof hin sagadduu jedha. So hafuuraan waaqayyoon hin waaqessitu. Hafuuraan waaqayyoof aarsaa hin dhiyeessitu isa jedhudha. So namummaan keenya akkamitti qulqullummaatti eegamu akka qabu waaqayyo dura fudhatama akka ta'etti jiraachuu akka qabu kutaa kaasuudha. Kanarraa kan kee kan arginu qulqullummaa waaqeffannaa wajjin wal qabatu akkaataa waaqeffannaa keenya jireenya waaqayyoon ulfeessu akka ta'e arginaa jechaadha. So waaqeffannaan maali jennee gulaallu maalummaan isaa inni jalqaba guutummaa jireenya keenyaatiin waaqayyoon ulfeessuudha. Inni lammaffaadha immoo waaqayyo isa nutti of mul'iseef deebii kennuudha. Waaqayyo isa nutti of mul'iseef beekamtii kennuudha. Waaqayyo isa nutti of mul'iseef bitamuu keenya mul'isuudha. Kitaaba qulqulluu keenya keessatti keessumatti jalqaba hanga dhumaatitti kutaa hedduu keessatti namoota baay'ee argina. Abrahaam durarraa ka'ee Abeel irraa eegalee Abeel aarsaa dhiyeesse. Maaliif waaqayyo waaqa kiyya jedhee isa argina. Noho aarsaa dhiyeesse waaqayyo na oolche jedhee Abrahaam aarsaa dhiyeesse waaqayyotti mul'annaani. So waaqayyo guutti mul'atu Abrahaamii fi ijoolleen isaa addumatti Abrahaamis waaqayyo isatti mul'ateef iddoo aarsaa qopheessee aarsaa dhiyeesse jedhama jaafi. Isaaqis waaqayyo isaa kan abbaa isaa isatti mul'ateef aarsaa dhiyeesse jedha. Yaaqoobis aarsaa dhiyeesse jedha. Kanarraa kan kee kan arginu Abrahaamii fi ijoollee isaa gidduutti waaqayyoof aarsaan dhiyaatu hundi isaanitti mul'ate waaqayyoof beekamtii kennu ulfina kennu wajjin kan wal qabateedha. Gabaabatti maatii Abrahaam oggulaallu Abrahaam waaqayyo guutti mul'ate aarsaa dhiyeesse iddoo aarsaa qopheesse Yisaaqis Yaaqoobis isa kana godhan. Ijoolleen Israa'el yeroo hundumaa ogguu waaqayyoo gara waaqayyoo dhiyaatan waaqa abboota keenyaa jedhanii aarsaa dhiyeessan. Abboota isaanii kan mul'ate waaqa beekan waaqa ormaa kan hin ta'in. Fakkeenyaaf ani maatiin kiyya Musliima. Backgrounding amantaa Islaamaa irraa hin dhufe. Garuu immoo haa ta'u malee yeroo achi keessa turretti waaqayyoof aarsaa dhiyeessina malee waaqa arginee hin beeknu, dhageenyes hin beeknu, jiraachuusaafis ragaaleen biraan jiraatu. Garuu gara Kiristoos hogguu dhufnu waaqayyo karaa Kiristoos Yesuusiin raawwatee waan nutti of mul'iseef arra isaaf saganna. Namni waaqayyoon arge tokkolleen hin jiru. Inni isa bukkee ture yookaan isa bira ture ilmi isaa tokkichi garuu waa'een abbaa isaa seenee iseetti nu mul'isee jaamacaaf. So waaqayyo waan nu mul'ateef deebii waaqayyoof kenninuudha. Wayyuu Holistic Media. Waaqayyo ormaaf waaqayyo keenya adda kan godhu waan sadeen kana yeroo hedduu kan yaadu. Jireenya keessa jechuun waan biraatiin miti eenyummaan miti jireenya keenya keessatti inni jalqaba waaqa nutti of mul'ise ta'uu isaati. Lammaffaa waaqa nutti of mul'isuu isaatiin nu fayyise ta'uu isaati. Mul'ateen badne mul'ateen nu argeen badne nu fayyise ta'uu isaati. Sadaffaa waaqa nu jijjiire nu geeddare gara fedha isaatti gara jireenya ulfina isaatti gara jireenya akeeka isaatitti waaqa nu deebise ta'utu waaqayyo keenya adda godhaa jechaadha. Kanaaf
Hogguni fi maalummaa waaqeffannaadhaa laallu karaa ittiin ibsamu inni lamaffaadha waaqayyo sanuu mul'ateef deebii kennuudha. Kakuu haaraa keessaa kutaa hedduutti hogguni fi laaltan jireenya waaqeffannaadhaatti kan seene tokko Toomaas hogguni fi laallu Yesuusin hogguu argee ilaa yoon dhaqee arge malee yoon qabadhee ilaalee malee madaasaa keessa quba kiyya yoon kaa'e malee hin amanuu jedhe. Haa ta'u malee kottu jedhee Yesuus ofitti dhiyeessee hogguu argise waaqayyoo koo jedhee miila isaatti kufee sagadeefii jaa. So waaqayyo waan nutti mul'ateef deebii kanninuutu kanaatu tokko karaa ittiin waaqeffannaan ibsamuu jedhamu qulqullumatti eeguuf. Inni sadaffaadha tajaajila waaqayyo nu kenne hojii lubummaa raawwachuudha waaqeffannaan. Seera Ba'uu 19 lakkoofsa 6 maal jedha? Isin luboota mootii waaqaa fi lafaati. Saba qulqullaa'aa anaaf hin taatu jedhii himi. Saba Israa'elitti kan ati dubbattu isa kanaa jedhe. Argite luboota anaaf taatan warra anaaf adda ba'an taatan tajaajila kiyyaaf warra waamaman taatanii jedhe. Akkasuma seera keessa deebii boqonnaa 7 dhaqnee gulaallu ati waaqayyo gooftaa keetiif saba qullaa'aadha. Waaqayyo gooftaan kee akka ati adda baatee saba dhuunfaa isaa taatuufitti saba biyya lafaa irra jiran hundumaa keessaa si fo'ateeraati. Kutaa garaagaraa hedduu kaasuun ni danda'ama. Phexros obboleessi keenya immoo kakuu haaraatti hogguu nutti himu isin luboota qulqullummaa ta'uudhaaf aarsaa hafuuraa isa karaa Yesuus Kiristoos waaqayyo duratti fudhatamu dhiyeessuudhaaf akka dhagoota jiraatootti ijaarsa mana isaa hafuuraa sanaaf ta'a. Argitanii isin luboota waaqayyo ta'uudhaaf maal godha? Aarsaa hafuuraa dhiyeessaa. So waaqayyo yeroonii fi jireenya keenya keessatti hojjechuu barbaadu karaa lubummaadha karaa isa tajaajiluutiin akkanii fi waaqeffannu barbaada. Tajaajilli waaqayyo waaqessuudha jechuudha gabaabumatti karaan ittiin ibsamu. Maali jennee gune filaallu akkamitti haa waaqessinu isa jedhudha. Akkamitti haa waaqessinu inni jedhu karaa waaqeffannaan itti ibsamu sadii isin argisiiseera. Jireenya ulfina waaqayyoof ta'u jiraachuu ifumatti akkaan ifiin kaayetti argitan yoo ta'e maal hojjenne deddeebiif jireenya keenya ulfina waaqayyoof jiraachuu akkasumas waaqayyo nu mul'ateef deebii kennu akkasuma maasiis irra darbee akka nama kaasee tajaajila lubummaa nu kenname raawwachuu hoggu ta'u inni arfaffaadha akka waaqayyo duratti fudhatamutti sagaduudha. Akka waaqayyo duratti fudhatamutti waaqessuudha. Karaan inni ittiin ibsamu. Barreessaan ergaa warra Ibroota 12 lakkoofsa 28 irratti sababii kanaaf jecha mootummaa matumaa hin raafamne waan fudhannuuf koottaa akka isa dura fudhatama qabutti sodaa fi hollannaadhaan yookaan ta'an sodaa guddaadhaan waaqayyoof hin sagannaa jedha. Waaqayyo duratti sodaadhaan sagaduu kana kan kaasu. So kanaafi waaqayyoof sagaduu yookaan ta'an aarsaa dhiyeessuudha. Waaqayyo duratti jireenya waaqeffannaa qabaachuudha jechuudha. Haa ta'u malee yeroo baay'ee confusioniin bakka kana jira. Waaqeffannaan maali? Waaqeffannaan faarfachuudha. Waaqeffannaan waan garaagaraati. Ta'uu mala isaanis qaama isaa ta'eyyee garuu waaqeffannaan isaan caalaa guddaadha. Jirma guddaa dhaabbatuudha. Ijjisaa faarfannaa ta'uu danda'a, ijjisaa lallaba ta'uu danda'a, ijjisaa waan garaagaraa ta'uu danda'a. Garuu jirmi waaqeffannaan ni guddaan jireenya. Kanaaf akka amantootaatti yeroo biyya lafaa kana keessa jiraannu akka isa duratti fudhatamutti waaqayyoof jiraachuudha. Yeroo ammaan tana namoonni baay'een biyya keenya kana keessatti waaqolii ormaa, waaqolii abbootii keenya, waaqolii maalii jedhanii gara bakkeetti hogguu deebiin argina. Jara keenya waaqi ormaa, waaqi abboota keenyaa waaqa dhugaan turre. Amantaa aadaatitti yeroo namoonni deebi'an argina waaqeffannaa jedhanii waaqeffannaan isa miti. Nuti mul'ata waliigalaatti hin deebinu. Waaqayyo gara mul'ata addaatti nu fideera. Tulluu fi dhagaa fi waan garagaraan barri waaqayyoof mul'ise darbeera. Amma bara dhumaa kanatti ilma isaatiin of mul'isee karaan ittiin isa barbaaddatan tulluu osoo hin ta'in ilma isaa akka ta'u godheera. Kakuma fatti eeyyee bara dureetitti eeyyee Phaawulos hogguu dubbatu hojii ergamootaa keessatti ilaa waaqayyo durii kaasee ilmaan namootaa karaa garaagaraa akka isa barbaaddatan gadhiisee jira. Barbaadanii yoo argataniif. Garuu amma akkas miti. Maal malee amma karaa ilma isaa of mul'iseera dhume mul'anni dhumeera. Revelationiin inni dhumaa Kiristoosiin nu kennameera. So kanaafi ani jechaan yeroo baay'ee jiru tokko jira. Waaqi malkaas kiyya miti jedheen biraa ba'e. Waaqayyo kiyya isa karaa Kiristoos Yesuus anatti of mul'ise waaqayyo jiraataadha malee waaqaan laga dhaqee barbaadu waaqaan tullu ba'ee barbaadu miti. Siyaasa jala dhokotee, aadaa jala dhokotee, saba jala dhokotee, waan garaagaraa jala dhokotee waaqeffannaaleen baay'ee nu dhufaa jira. Akkasumas teekinooloojii jala dhokotee waaqeffannaa baay'ee jira.
industiriiwwan bashannanaa akka kubbaa miilaa akka muuziqaa akka fiilmii wantoota garaagaraa hundinuu waaqeffannaa of duubaa qaban. Nuyi garuu akkasiif hin waamamne nuyi kan waaqayyooti waan taaneef akka waaqayyo duratti fudhatamutti sagaduuf waamamne karaa waaqeffannaan itti ibsamu isa kana waan ta'eef. Kanaaf egaa addumatti biyya keenya keessatti qulqullummaa waaqeffannaa baay'ee manceera. Ijoolleen keenya faarfannaaf sirba wal qixa jaallatti. Dargaggooti waldaa kiristaanaa baay'ee faarfannaa dhaggeeffatanii sirbas isaanii xinxaala. Feesbuukii kanarraa maalirraa yoo teessan ilaaltan sirbi abaluu akkana jedhee amanaa yeroo xinxaalu argitan. Kun hangam akka kufnee argisiisa. Waldaan akkam akka duuka bu'aa dhaloota godhuurraa duuba deebitee argisiisa. Yeroo amantoonni aadaa abboota keenyaati jedhanii lagatti yaa'an argita. Hafuura bineensaati malee hafuura waaqayyoo miti hafuurri laga nama geessu. Hafuurri waaqayyoo waa'ee waaqayyoo ilaalchisee macaafi qulqulluun hoggunutti himu. Waaqayyoo hafuura warri isaaf sagadanis dhugaaf hafuuraan isaaf sagaduutu ta'a. Yeroon itti tulluu kana gubbattis Yerusaalemittis abbaaf hin sagadne dhufaa jira. Ammumaa dhufeera. Tulluttis ta'ee Yerusaalemitti waaqayyoof sagaduun hafeera. Dhugaaf hafuuraan yeroo hundumaa iddoo hundumaatti haala hundumaa keessatti waaqayyoof sagaduutu nuuf kenname amma. Egaa guddaan isin jaalladha. Garuu waaqa lagaa barbaadan dhiisa. Waaqa isa dhugaa fi hafuuraan waaqeffamu. Isa hafuura ta'e, isa karaa Kiristoos garaa keessan keessa jiru. Iddoo hundumaatti, yeroo hundumaa, haala hundumaa keessatti aarsaa keessan isa fudhatu. Waaqayyotti fuula keessan deeffadhaa. Sirbaa wajjin, waaqeffannaa wal makaa wajjin, qiyyixannat. Baay'ee amantii wal makuu warri waan irreechaa waaqessu. Hoggantoonni sirna sanii hogguu dubbatan kuni aadaa miti amantii keenya amantii waaqeffannaati jedha. Ijoolleen pheenxeedhaa baay'een garuu gabbaatee hogguun falmitu aadaa abboota keenyaati. Aadaa ta'uu siin murteessa abbaan waan sun qabu kun wanni nan qabu kun amantii kiyya eegajee ati akkamitti amantii namaa keessa dhaqxa masgida dhaqxee sagaddaa bataskaana dhaqxee sagaddaa irreechis akkasuma aadaa osoo hin ta'in amantii amantoota hordoftoota amantii waaqeffannaati. Ana isaan baasanii nutti maniru, doktoroonni isaanii nutti maniru, gaggeessonni isaanii nutti maniru, hayyoonni isaanii, qaalluleen isaanii baasanii nutti maniru. Nu immoo dirqiidhaan mana amantaa namaa keessa dhaqne waaqa ormaa waaqessinu ijoolleen keenya dammaquu qabdan. Abbaan waan barbaadu waaqessuuf mirga qaba. Mirga warra amantaa sana hordofuu guutuun kabaja. Garuu dhaamsi kiyya amantootaa fi qulqullummaa waaqeffannaa keessaniin eegdan taanaan seexaanaatu isinitti taphachuu jira. Deebi'a. Akkamitti waaqa lama qabaatanami? Akkamitti waaqeffannaa gosa lama qabaatanami? Sammuun keenya maal ta'e yeroo dhiyoodhaas maal dhukkuba maaltu nu argate? Ilaa jarri warri hogganu waan san qabu wanti kun amantaa keenyaa jedhe amantaa isaanii eegatee kabajuu fi qabna. Amantaa namaa kabajuun nurra jira. Achumatti abbaan haa hordofatu. Garuu nuyi ergaa qabna amantaa kam keessa illee warra jiruuf ergaan keenya hongeela. Laga dhaqnee bishaan wajjin seennee laga dhaqnee waaqa tulluu fi laga maqaa waamnee waaqayyo isa karaa Kiristoos nutti mul'ate. Special revelation dhaan isa dhufe dhiisnee general revelation deebina taanaan na amana amantii keenya irraa kufneerra. Eenyulleen kan dhaabbate yoo seen akkan kufne of haa eeggatu ni jedhu amma hojjeta. Kanaaf waaqeffannaan qulqullummaatti eeguu kan gaafatu karaa kanaani. Wayyuu Holistic Media. Waaqeffannaa keenya karaawwan qulqullummaatti itti eegnu afur garaagaraatu jira. Macaafa keessa inni jalqaba waaqa akka barsiisaa fi amala macaafa qulqulluutti mul'ate qofa waaqessuudha. Karaan qulqullummaa waaqayyo keenyatti eegu. Waaqayyo keenya karaa biraatiin waaqessuu hin dandeenyu. Waaqeffannaa keenya qulqullummaatti eeguu barbaanna taanaan waaqayyo isa karaa macaafa qulqulluudha akka inni nutti himetti akka fedha isaa sanittis waaqessuudha. Karaan amantii keenya waaqeffannaa keenya qulqullummaatti eegnu ni jalqaba. Inni lammaffaadhaa akkamitti waaqeffannaa keenya qulqullummaatti eegnu ogeenne waan keenya ta'eef waan keenya hin ta'in addaan baasnee beekuudha. Namoonni baay'een waan kan amantootaaf kennameef waan amantootaaf hin kennamin addaan baasanii ilaalan anaaf maaltu naaf kenname kamtu naaf kenname waan naaf kenname qofa raawwachuudha. Soo kan naaf kennamin kan nama biraa keessa seenuu dhiisuudha. Akkuma reefu kaasee masgiida yookaan ta'an bataskaana dhuga ba'iinsaaf carraan argame taanaan kun gaariidha. Garuu waaqessuuf hin dhaqu. Kiyya miti kan nama biraati. Amantaa nama biraati kabajuuf hin irra jira. Soo akkasuma irreechis amantaa nama biraati kabajuuf hin irra jira. Achumatti abbaan haa godhatu. Garuutu kiyyaaf kiyya kan ta'in addaan baasee beekuun qaba. Filsifnaan tokko jira amma falaasamni seexaanni ittiin dargaggoota baay'ee sammuu jaamse tokko. Addumatti dargaggoota jaamoo lagatti yaa'an baay'ee isaanii kan ittiin jaamse amantoota kan ittiin jaamse filsifnaan tokko jira. Waaqayyo kunis waaquma
naaf hin kennamne karaa sanii waaqessuun Yerusaalemii waaqessuun tullurra waaqessuun naaf hin kennamne malkatti waaqessuun makkatti waaqessuun naaf hin kennamne takka xiyyaa irraa adda xiyya maalirree waaqayyo isaa fuurate karaa dhugaaf hafuuraan ta'e waaqessuudha inni lamaffaa akkitti amantii keenya qulqullummaatti eegnu keenyaaf kormaa addaan baasnee beekuudha inni sadaffaadha maali akkamitti amantii keenya qulqullummaatti eegnu hoggoyennu jireenya biyya lafaa irraa jireenya siyaasaa irraa fedhii yeroodhaa irraa eeguudhaani yeroo baay'ee fedhiiwwan yerootitu jireenya nama hedduu mancaase waan ta'eef addumatti jireenyi fedhii yeroodhaa jala galee deebi'een ka'u so jireenya keenya fedhii yeroo irraa eeguun fedhii biyya lafaa irraa eeguun fedhii haalli fide irraa eeguun karaa ittiin waaqeffannaa keenya qulqullummaatti eegnuudha waaqayyo keenya akka macaafa qulqulluu waaqessu waan keenya ta'e waan keenya hin ta'in addaan baasnee beeku jireenya keenya waan biyya lafaa isa badurraa eeguun karaa waaqeffannaatti dhiyeessinuudha inni sadaffaadhaa waaqeffannaa keenya akkamitti dhiyeessinu jennee hogguneef ilaallu foon keenya qulqullummaatti eeguuni kanaaf Yaaqoob hogguu dubbatu ilaa waaqeffannaan qulqulluu fi muudaa hin qabne fuula waaqayyo dura fudhatamaa ta'e isa kanaa aja innis ijoollee haadhaaf abbaan irra hin jirre gaafachuu dubartoota abbaan manaa irraa du'e gargaaru akkasumas dhagna ofii waan xuraa'aa biyya lafaa irraa eegu so waaqeffannaan keenya qulqullummaatti eegamuu qabu kanaan dhagna xuraa'aa keessaa waaqayyo aarsaa qullaan fudhatu qodaan ittiin aarsaan dhiyaatu qulqulluu aarsaan dhiyaatus qulqulluu ta'utu irra jira yeroo baay'ee aarsaan dhiyaatu qulqulluu miti qodaan inni ittiin dhiyaatu qulqulluu miti aarsaa qulqulluu qodaa xuraa'aadhaan dhiyeessuuf yaaliin godhamu rakkoo guddaa uumaa jira meeshaan xuraa'aan qodaa waan qulqullaa dhiyeessuu hin danda'u dargaggoonni ejja dhugaatii wantoota garaagaraa halalummaa sirba mancina keessa jiraatanii waaqayyo aarsaa kiyya fudhateetanii lafa dhiittan of hin dadhabsiisina jala muraa beekaa of dadhabsiisuu irra hin darbu waaqayyo dhagna keenya qulqullummaatti eeguutu waaqeffannaa dhugaati jedheeti nutti himee jechaan karaa amanaan tokkotti amantiisaa yookaan waaqeffannaa isaa qulqullummaatti eeguudha. Wayyuu Holistic Media. Gufuu waaqeffannaadhaa muraasa kaaseen xumurra. Gufuu waaqeffannaa biyya lafaa kana keessatti maali jennee oggulaallu inni jalqaba waaqeffannaa irratti beekumsa gahaa dhabuudha. Yookaan ta'an beekumsa dogongoraa waa'ee waaqeffannaa qabnus jechuudha. Oggoo negatiiv saayidii isaa laallu. Waaqeffannaa irratti beekumsa gahaa dhabuun jira garuu beekumsa dogongoraa waa'ee waaqeffannaatis jira waliin deema kun. Kun gufuu jalqabaati. Namoonni baay'een biratti beekumsi waa'ee waaqeffannaa gahaan hin jiru. Yookaan ta'an yoo jiraatillee beekumsa dogongoraatu jira. Yeroo tokko sharchi keessa bakka garaagaraa mataan dhaabbatanii waan barbaadan warra ta'an argina. Kun waaqeffannaadha jedhanii oggoof dadhabsiisan. Mataan dhaabbachuu miti waaqeffannaan jireenya waaqayyoon ulfeessu jiraachuu jechuudha. Maali gufuun ogguu jennee ilaallu jaalala biyya lafaatiin iddamuudha. Iddaa jaalala biyya lafaa jala of galchuu. Biyyi lafaa isii yerooti malee fedhii waaqayyoo miti. Namoonni biyya lafaatiif jaalala isaa jala of galchan baay'een waaqeffannaan isaan dhiyeessan fudhataman qabu. Maaliif jennaan obboleessa keenya ergamichi Yohaannis hogguu dubbatu ergaa isaa isa jalqabaa boqonnaa 2:15 kaasee maal jedhe biyya ijoollee koo biyya lafaaf waan isa keessa jiru hin jaallatina biyya lafaa jaallachuun diina waaqayyoon nama godha nama biyya lafaa jaallatu keessa jaalalli waaqayyoo hin jiru hin jenne so jaalala biyya lafaa machaan isa keessa wanni jiru jedhee kan ka'e kajeellaa ijaa dharraa foonii qabeenyaan koruudha. Isaan kunneen biyya lafaa keessaa malee abbaa biraan dhufu biyya lafaatiif fedhi isaanii bada fedha waaqayyoo namni raawwatu garuu bara baraan jiraata so maaliif biyya lafaa diina waaqayyoo kan nama gootuudha. So biyya lafaa keessa akkamitti akka jiraannu immoo gaafa biraanii baran. Biyya lafaa jaalala isaa jala of galchuun jireenya nama hedduu kan mancaase kan ajjeese ergama seexaanii ittiin dhaloota irra bobba'ee jeetiin amana. Inni sadaffaadhaa maali jennee gulaallu barsiisa sobaa fi shaakala sobaati. Isaan kun gufuu hamaa uumaniiru yeroo ammaa. Barsiisa sobaa baay'een waaqeffannaa dhugaarraa dhaloota fageesseera. Shaakalli sobaa baay'een fageesseera. Inni gara biraa maali jennee gulaallu hidhaa cubbuu keessa jiraachuudha. Namoonni hidhaa cubbuu keessa jiraatan ni ceephaman waan ta'eef dhiyeessuu hin danda'an. Inni gara biraa qiyyixummaa yookaan ta'u wal maktummaadha. Isaan hoggoo xumurree ilaalu. Wal maktummaa waan garaagaraa waliin makuu yaaduun gufuu waaqeffannaa dhugaa ta'ee akka dhufe argina. So waaqeffannaa dhugaa deebi'uudhaaf maal goona? Waan sadii. Inni jalqabaa nuti eenyurraa akka argamneef eenyu akka taane beekuudha. Waaqayyo inni dhugaa eenyu akka taa'e akkamitti akka isarraa argamne nuti yoo eenyu akka taane beekuudha. Lammaffaa waldaan kiristaanaa fi seenaa ishee keessatti waaqeffannaan maal akka ta'e beekuudha. Isa beekuudha waaqeffannaa wal makaa ammaatitti akka hin saaxilamne gufuulee sanarraa akka eeggannu. Inni sadaffaadha barsiisa waa'ee waaqeffannaadha isa sirriidha amma waldaa keessa jirutti deebi'uudha.
Isa bakkee dhiisne. Bakkeedhaa barsiisa fiddanii waldaa keessatti akka fudhannu nu rakkisina. Isinuu bakkeedhaa ol deebi'aa keessatti gala. Maal gootan ala? So kana dhaamsa keenya. Gara waaqeffannaa dhugaa deebi'uuf waaqayyoon keenya dhugaa fi nuti warri sarara argamne eenyu akka taane beekuun dirqama. Barsiisa waaqeffannaadhaa seenaa waldaa kiristaanaa keessatti maal akka fakkaatu beeku. Ammas gara barsiisa dhaabbata waldaan qabdutti deebi'uutu waaqeffannaa dhugaatitti jireenya waaqeffannaa qullaatti nu deebisa. Wayyuu Holistic Media. Egaa qulqullummaan karaa waaqeffannaatiin eeggachuu barbaachisu kanaaf kan kana fakkaatan hedduutu jira. Yeroo itti aanu qulqullummaa biraatiin deebinee hanga wal arginutti nagaan tura. Egaa qophii kanaan kan isin wajjin ture. Ani obboleessa keessan hojjetaa wangeelaa Abdusalaam Rudwaani. Akkasumas ogeessa kaameraadhaa Naa'ol Goobanaa waliin ta'uudhaan isin waliin turre. Hanga kutaatti aanu deebinee wal arginutti Waaqayyo gooftaan kiyya jireenya keessan ba'uuf galuu keessan bara keessan waan kan keessan ta'e hojii harka keessan illee fayyaa keessan illee isiniif haa eebbisu maqaa Waaqayyo Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluutiin ameen. Wayyuu Holistic Media.